Yooyyaa harka fuune hordoftoota keenya kun Barrii Maltiimiidiyaadha. Barreeffama obbo Lammii Beenyaa kutaa lamaan qopheessan kutaa isa duraa mata duree rakkoo lixaa fi kibba Oromiyaa bu'aa warraaqsa gufatee jedhu isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isinii qabanneerra kan qopheesse Hawwii Mahamuud itti dhiyaadha. Kan darbe yoo gaabbine fuulduraaf xiqqeeffanna. Barreeffama kiyya kaleessaa keessatti akkamitti kufaatii qaanfachiisaa kanaan akka wal geenyan lafa kaa'e. Namoonni hedduunis qabsoo saba keenyaa kan warra Sudaan waliin madaaluun hin danda'amu. Warri Sudaan uummata aadaa tokkoo, afaan tokkoo fi ilaalcha tokkoo waan ta'aniif kan jedhu bal'inaan kaasan. Akka tasaa dhimma kanarratti hayyoota siyaasaa keenya waliin sadarkaa adda addaatti wal falmii bal'aa geggeessin ture. Ani gama kiyyaan yaada. Yoo mootummaan ce'umsaa ijaarameera ta'e dantaan Oromoo ni xiqqaata. Saboonni biroonis dhufanii qooda keessaa fudhatu waan ta'eef akka barbaannetti dantaa keenya hin eegsifanne nan morma. Sababaan ammoo waggaa 2 dura osoo Hayilamaariyaam aangoo hin gadhiisin dura qabsoon saba keenyaas ta'e sabaa fi sablammoota biyya kanaa kan hoogganamaa ture yaadaa fi kallattii qeerroon qabateen qofa ture. Qabsoo sana keessatti kan humna ta'ee bahes qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroon tokko ta'ee kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga dhiyaatti wareegama guddaa baasuun ilaalcha siyaasaa Itoophiyaa yookiis Itoophiyaan politikaal laandiskeep jijjiiran. Faana qeerroorra bu'uun saboonni dargaggoota isaanii ijaarratanii qabsoo gaggeessuu eegalan. EPRDF kaka'umsa gama hundaa kana hubachuun jijjiirama aangoo argamsiisuutti amane. Jijjiiramni aangoo sun yoo akkamiin gaggeeffame injifannoon harka EPRDFitti hafa kan jedhu ammoo TPLF guyyaa 35 EPRDF ammoo guyyaa 17 erga wal falmanii booda murtiirra gahan. Dhimma ijoon irratti waliigalames TPLFin karaa nagaa gaggeessuu TPLF safe exitidha. Erga Abiy aangootti dhufee as mootummaa Oromoo mata dureen jedhu achi as bahe. Miidiyaaleen biyya alaas kanuma qabachuun muummicha ministeeraa Oromoo kan naannoo warraaqsi itti jabaataa ture keessaa bahe osoo hin jedhin gabaasa hin dhiheessan ture. Muummicha ministeeraa Oromoo fi mootummaa Oromoo gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Muummichi ministeeraa Oromoo ta'uu danda'a. Mootummichi garuu EPRDFidha. Mootummaa EPRDF halkanuma tokkotti mootummaa Oromoo godhanii lafa kaa'uun gaarummaa mootummichaa qofa osoo hin taane yakkaa fi cubbuu mootummichi waggaa 27 dalagaa tures Oromoon shiraan akka dhaaluuf daba guddaa hojjetamedha. Oromoon mootummaan kun kan kooti jennaan yakkaa fi cubbuu mootummichaas ofitti fudhachuun dirqama waan ta'eef. Gara ijoo dubbii kootti gaafan deebi'u akka warra Sudaan sirna ittiin falmaa turre sana diignee mootummaa mataa keenyaa hundeessuun hin danda'amu ture gaaffii jedhuun eeyyee jedheen deebisa. Sababaan ammoo yeroo sanatti humni biyya kana keessatti aangoo olaanaaf kaadhimamuu danda'uu fi humnaanis ta'u tolaan akeeka qabsoo keenyaa galmaan gahuuf qophii ture humna qeerroo ture. Humni qeerroo sun humna hoggantoonni jaarmiyoonnii fi hayyoonni keenya ittiin dhaadatan humna marii bargaining power isaanii ittiin guddifatan ture. Negotiation siyaasaa keessatti inni bargaining power qabu qonni yookiis sheerii inni itti baha outcome marii sanaa keessaa argatu guddaadha. Mootummaan ce'umsaa gaafa hundeeffamu dhugaadha heeraa fi seerri biyyaa yeroof ugguramee magna kaartaa haaraan buluun dirqama. Akkasis ta'ee yeroo sanatti qaamni qabsoo sabaa of harkaa qabu
qeerroo waan ta'eef hanga humni kun tokkummaa isaa eeggatee jirutti bargaining paawerii warra siyaasaa ta'a. Birookiraasii fi caasaa bulchiinsaa haaraa utubamu keessatti shakkii tokko malee humni Oromoo bakka olaanaa qabata. Kanaafuu qaamni olaantummaan mootummaa cehumsaa hoogganuuf hiree of harkaa qabu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ala hin yaadamu. Hiree sanatti garuu hin fayyadamin hafame. Gama biraan ammoo muuxannoo qabsoo Arabootaa yookiis Zee Arab Spring irraa barnoota gahaa argachuu qabna turre. Warraaqsa Arabootaa keessatti uummanni hanga dhumaatti sirna jijjiiruu irratti xiyyeeffatee qabsoo isaa geggeessee milkaa'eera. Kanaaf ammoo fakkeenyi Tuniziyaadha. Misir sirna jijjiiruu irratti yoo milkaa'an illee hooggansa uummataan bulanii sirna dimokiraasii gad dhaabuu irratti garuu hin milkoofne. Sababaa guddaan ammoo mootummaan Mohammad Mursii kan filannoon aangootti dhufe humna warraaqsaa daandii irratti wareegama kaffaluun aangootti isa fide ganuun abbootii amantii dureessitootaa fi jeneraalota waraanaa kanneen akka Al-Siisiitti of kennuun humna isaa bargaining power isaa ittiin ol kaafatu diige. Dargaggoonni Misiris taanaan qabsoo isaanii hanga dhumaatti eeggachuu dhiisanii Husnii Mubaarak aangoorraa fonqolchuu qofaan mirqaananii manatti galan. Bifa ijaarameen sirna Mohammad Mursii keessatti of arguuf tattaaffii isaan godhan laaffataa ture. Dargaggoonni sun CIA fi Al-Siisiif carraa guddaa bane. Yeroo gabaabaa keessattis warraaqsi addunyaan akkaan dinqisiifatte sun gufattee harka abbaa irreetti uummata Misir galchite. Biyyoonni akka Liibiyaa fi Yemen kanneen warraaqsa uummataaf yeroon bakka gadhiisuu didan ammoo gara wal waraansaatti cehamee hanga ammaatti nagaa fi tasgabbiin hin argamne. Kanas ta'u san humnoonni Oromoo warraaqsa dhaabbataa gaggeessanii sirna jijjiiruuf qophii ta'uu dhabanii falaasama fudhatama hin qabneen saba warraaqsa keessa jiru bittimsuun wareegama sabni keenya har'a kaffalaa jiruuf sababa guddaadha. Seenaa kana jijjiiruu dandeenyaa? Eeyyee. Seenaa darbe kana jijjiirree saba keenya saffisaan gara bilisummaa dhugaa, dimokiraasii, nagaa fi tasgabbiitti ceesisuu ni danda'ama. Kanaaf ammoo hojii manaa guddaan jaarmiyootaa fi dhaabbilee Oromoon qabdurra jira. Gara jaarmiyaatti yeroo deebinu gaaddisa hooggansa Oromoo fi gamtaa paartilee sadanii argan. Gaaddisa hooggansa Oromoo osoo hin dhalatin gatate. Gaaddisa hooggansa Oromoo gatachuuf ammoo sababiin guddaan jarjarsuun osoo dubbii hin bilcheessin jala bultii irreechaa sana as baasuu isaaniiti. Gaaddisa hooggansa Oromoo jarjartiin as ba'e sun ammas Lammaa Magarsaa of dura qabatee as ba'e. Dubbiin achitti daandiirraa maqxe. Akkaataa dambii waliigaltee sanaatti mataan jaarmiyoota siyaasaa koree olaanaa gaaddisa hooggansa Oromoo ta'uu akeeka. Yeroo sanatti Lammaan hoogganaa Oppidiyoo miti. Akka seeraatti hoogganaan Oppidiyoo Abiy Ahmed ture. Kanaaf booda keessa Abiy gaaddisa hooggansa Oromoo kan hoogganu ana jedhee as bahe. Jaarmiyaaleen siyaasaas lakkii ati nun hooggantu hin jenneen. Utuu jalqaba dubbii bilcheessanii gara fuulduraatti fageessanii yaaduun nama dhugumaan gaaddisa hooggansa Oromoo sana hoogganuu danda'u filatan ta'ee Abiy har'a dirqamaan dhufee gaaddisa hooggansa Oromoo anatu hooggana hin jedhu. Booda keessa ODP of dhabamsiisee paartii haaraa ta'e.
Kanaaf jaarmiyaan seeraan OPDO bakka bu'ee gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti hafe hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee Abiy ammas as bahee OPP yaada jedhu kaase. OPP'n Oromiyaa Prosperity Party jechuudha. Yeroo kanattis mormiin osoo hin dhufin gaaddisa hooggansa Oromoo itti fufe. Booda keessa ajandaan gaaddisa hooggansa Oromoo laaffataa dhufe, garuu guutummaa guututti hin dhaabbanne. Gaaddisa hooggansa Oromootti aanee kan as bahe gamtaa jaarmiyaalee sadaniiti. Gamtaa kana keessa ABO, KFO fi PBOtu jira. Gamtaan kun boordii filannoo irraa beekamtii eeggataa waan jiruu baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Garuu dhimmi gamtaa akka odeeffamu kan xumura argate osoo hin taane seeraa fi heera boordii filannoo fi biyya kanaa ilaalcha keessa galchuun qabxiilee hedduu walitti araarsuun akka barbaachisu ni mul'ata. As irratti garuu waanan osoo hin kaasin darbuu hin barbaanne gamtaas ta'e wal hubannoo ijaarrachuuf wal amantaan jiraachuu qaba. Hunda caalaa garuu kan paartilee fi hayyoota akkasumas qabsaa'ota bifa garaagaraa kan walitti fiduu fi tokkoomsu maqaa osoo hin taane ilaalchaa fi akeeka. Ilaalchi yookiis aayidiyaa kan jala hiriirru yoo ta'u, akeekni ammoo yaada sana hojiitti hiikuuf galmaan gahuuf kan deemnudha. As irratti paartileen Oromoo yaada lama keessaa tokko irratti yoo walii galan dubbiin salphaadhaa jedha obbo Lammii Beenyaa. Yaadni kunis Itoophiyaa moo Oromiyaa, Itoophiyummaa moo Oromummaadhaa gaaffii jedhudha. Hundeeffama qabsoo bilisummaa Oromoo irraa eegalee ilaalchi waliin faallaan kun lamaan mooraa qabsoo Oromoo lamatti hiraa as gahe. Gaaffiin Oromoo Oromiyaa moo Itoophiyaa keessatti deebii argatti? Oromummaa moo Itoophiyummaatu falaa? Eessarraa kaanuu? Yoo asirratti walii galame tokko ta'uun salphaadha. Paartii tokko keessa taa'anii alaabaa fi sagantaa siyaasaa lama jala hiriiruun baay'ee ulfaataa ta'uu hubatamuu qaba. Qabxiin lammaffaan miiraa fi fedhii dhuunfaa keenyaa abboomnee dantaa sabaaf jilbeenfachuudha. As irratti gama tokkoon gamtaa ijaaraa, gama kaaniin ammoo gamtaa ijaarru sana keessaa faayidaa dhuunfaa keenyaa adamsina yoo ta'e sun fagoo nun deemsisu. Utuu hin ijaaramin wal diiguu fi saba keenya salphisuu fi burjaajessuutu dhufa. Haqaa fi dhugaa Oromoo qofa guduunfannee sana milkeessuuf deemuu nu barbaachisa. Waan tokko dirqamaan fudhachuu qabna. Gaafa dallansuu diina garaa gubna jennee walitti dhufnee, gaafa nagaa ammoo yoo gargar deemne sun sirna dhablummaa dhalaa deemee tokkummaa hawwamu sana gufachiisa. Kanaaf dhimma kanarratti yeroo fudhatanii qabxiilee irratti waliif galanii fi walii galuu hanqatan sirnaan adda baafatanii kan irratti waliif galan jabeeffataa, kan irratti waliif hin galin ammoo wal kabajuun bulfataa deemuun naamusa jaarmiyaalee hundarraa eegamuudha. Kana ni goona laataa? Fuulduratti ilaalla. Marii irra deddeebi'anii mari'achuun dogoggora darberraa barannee kal fuulduratti seenaa haaraa hojjechuuf murannoo, xiiqii fi gahumsa jaarmiyaa sabaa tokko madaalu yoo horanne ofitti amanamummaa guddaan qabsoo keenya injifannoo barbaadamuun goolabuu ni dandeenya. Hubadhaa, nagaa naannoon Tigraay har'a qabduuf bu'uurri kora TPLF guyyaa 35f osoo walirraa hin citin teessee raawundi maappii baafatteedha. TPLF hin injifatamtu. Duubatti deebitee nagaan jiraatti. Yakkaa fi cubbuu
hamma sana biyyaa fi saboota biyya kanaarratti dalagdee nagaan jiraataa jirti. Nagaan jiraachuu isaanii har'aaf bu'uurri mariidha. Gad ta'anii yeroo bal'aa fudhatanii wal falmanii yaada adda addaa kaasanii kuffisanii kan saba ofii qabsoo ofii fi jireenya ofiif ta'u fudhachuun dirqama. Mirqaansaa fi miira keessaa bahuu qabna. Naamusaa fi tasgabbii saba guddaa tokkorraa barbaadamu qabaachuun ni feesisa jedha obbo Lammii Beenyaa. Nagaan turaa. Lammii Beenyaa Qajeelaa Guraandhala 2020. Gaaffii garaa danfoo eenyuun na deebise mudannoo tasabu arjoo marabbii